gargaaramnu afaanni abaa'oo nama afaan oromoo kanatti fakkaata. Afaanni abaa'oo afaan adda waan qabu fakkaata. Afaan sunis afaan harargee baay'inaatiidhaan kan beeku waraana bilisummaa oromoo keessatti uummata oromoo kanaaf akka loqodaa argee taasisuun fedhe yeroo sana biyya taate namoota miidhamantu jira. Namoota beeku keessaatti maqaa isaaniillee tarii isaaniif kennuu nan danda'a. Nama biyya jiraniidhaas nama biyya baqaa jiranis tokko obbo Kanzuu jedhama. Namni lama maqaan isaanii Luuceedha. Tokko Dastaa Baatee Haagaa jedhama. Wallaggarraati nama 33 guyyaa tokko gidduutti qabamanii maayikalaawwii seenan. San keessaati miidhaan hundumti keenya miidhamneerra waan miidhaa kana deessinutti nuti qabu. Isaan kun akka Oromiyaatti bakka bu'ee intarnaashinaal ispoortiidhaa fi baaskeetbooliidhaa beddee darbachuudhaan fiigichaadhaan magaaliyaa hedduu fudhateera. Sanarraan akkasii Oromummaa qofaan argame. Namni Oromoo ta'e biyyattii Itoophiyaa sana keessatti abaa'u biyyattii diiguudhaaf malee ijaaruudhaaf tasan socho'u akkasitiidhaan inni isaa amma arginu. So namni kuni hidhamee mana hidhaarraati ba'ee bakka inni deemu iddoo hundumaatti osoo hordofamaa jiru mana bira faayiruu jiru. Xiqqaa yeroodhaan dhufan beeku. Dubbisaa kun madaa'ee dandeen dhaabbatu hin deemu amma deemsa keessa fayyeera. Namoota akkasitiidhaan rakkatan baay'eetu jiru. Amma isinii ibsuudhaaf xinnoo gaarraan kan baay'isee isinii ibsuu nan danda'a. Isaan kun baay'ee miidhamaniiru. Yoo deebi'anii biyyatti galan maal ta'u namoonni kun akkuma warra naannaa godina addaa naannaa Finfinneerraa ka'anii booddeen isaanii kadhattuu ta'u Finfinnee keessatti waardiyaa ta'u yookiin kadhattuu ta'uu danda'u yookaan yeroo irraati hiree argatanii karaa yoo inni deemuu hin dandeenye biyyatti deebi'anii dipoort ta'anii kadhattuu ta'u Finfinnee keessatti arguuf ta'e. So isaan kana akka taane baafachuu qabna. Carraan laatanii fedha keessanii fi fedha hooggantootaatiin. Obbo Kanzuu kuni nama waraana bilisummaa Oromoo keessatti meedhaa dhiitiin dhooftee ija kana buustee asii baate. Ija tokko hin qabu agaarraan. Maatii haadha manaa ijoollee lama qabu. Birrii 4,000 paawundii 4,000 hojjetti haati manaanii. Kiraa manaa 2,000 kaffalaa. 2,000dhaan jiraataa jiru. Kana jechuun waraana 250 kanaan ji'a guutuu jiraata. Jaarsi kun biyyatti deebi'ee dipoorteennaani kadhattuu ta'ee hafaa jechuudha. So namoota kana gargaaruu qabna. Lammaffaa irratti weellistoota keenya murteessaa fi leelmaa kan isaan beekanii gaazexeessota OMN jiranii kanneen kuni Oromoo akka isaatti qabsoo karaa OMN finiinsaa turan beektu. Aadaa uummata Oromoo akka alagaatti beeksisaa turan beektu. Kanneen achitti nu jala hafantu jira. Yeroo darbe gaafa afeerraa koorratti dubbatee ture. Motora ta'ee kan hojjechaa jiru immoo Yaaqoob Mirreessaa Mucaa jedhamu tokko kiiboordistii achi jira. Asittis nu barbaachisaa jechaa jiru ijoolleen keenya. Namoota kanaadhaaf fedha keessaniidhaaf ammas irra deebi'ee fedha keessanii fedha hooggantootaatiin osoo ilaaltanii calaltanii suufichanii baay'inatti tolaa galatoota. Baay'ee galateeffannaa. Kana barreeffamaan gara warra gaggeessitootaatti nuti yaada gabaabaa barreessitee kan namootaa wajjin waan hundumaafuu hawaasatti isin dhiyeessina waan jedhu. Yoo dandeessanii waan jiru jeneraalii waan yaada gabaabaa ifaa waan yaada mari'ataa isaa hojjetu kontekstii sana keessatti yaada mari'ataa ogeessi keenya keessaa nutti hawaasaa
Tapi ele bagai jauh loh lagi. Aku mau kamu giliran. Mama. Di kami roro berumah mau dijera ya sih. Dijera kakek saja lah. Karena Honda aku mau dia kawan mau jangan mau angkat jawab sendiri. Jolen ke ni jolen orang boleh buat ini. Kairo Kenya api. Dia semua ada di sana sama Rio ni baru dia kan. Baru Honda desa terkaman rapor data lagi. Kami sudah ni apa kita ni. Orang apa nak hari ini saya ni. Apa ini tu zaman apa ini orang. Isani sebenarnya dalam bahasa Isani wan dalam Isani kami bertemu apa itu? Amas kan hari ini apa tu? Boleh wan kami itu Isani ada satu atau itu video ada data sejarah itu. Isani kami akada erotan akada dari ini jahit lal kami akan lebih amok baik Lagi, general tewa political nama gargara mana? Nama kani kamna nama kanani kamna kana. Already tu benih kita. Karena mosa sila Semisal persegi jenis sudah akakaba. Hari singkong dalam mo jenis jenis nama sani. Asyik katanya belum kabar jadi dia rawat rakyat sani. Jika wali kera sponsor kerana kisi yang ab jadi juga kita di kantor kerana. Ammo jangan laman jadi jolle iconic katanya jolle mandat tu tinjauan ada kanaka gamada wari oti kita. Naga ya isi jadi tu mah. Jika wali kera sponsor round ini. Semua nak kisah tu kani. Notice. Isan arket sudah beri kamna. Isan ini asku pun beri tak kami. Yang family tu, community tu ko, community tu ko, berapa benda family tu ko, mati tu ko. Karena kita cakap satu tu ko satu. Jadi sudah Ramadan aswate, marka pute, wala masa di jete isa. Aci boda wan general te ya cuma di backup tu jeta. Asyik di sudah Betul kalau kami ini suntem, daun uliane, aku mau uliane jadi amanah ni apa benda ni jadi aku. Siri. Amarin daun itu kau? Makin. So aku masa digaru wanti itu orang marah sebenarnya ada dulu
waa'ee ispoonsaraa kanarratti immoo ani yoo biyya kana jiru osoo imbaasii Kanadaa biyya Ijiptiitti hin dura biyyatti garuu Itoophiyaa daatuutiin ture namoota ati ispoonsar na fudhatan biyyaa takka sassuuf illee wajjin haa deemu ispoonsar naa galeetuma akkaan garuu immoo biyyatti garuu Itoophiyaa daatuutiin boodarra namoota Baba. Mali. Game. Kono akiwan. Invasitti namoota muraasa yaamanii biyyi nagaa taatee bilisoomdee jedhanii sobanii galchan. Oga biyyatti galtu amma sakkinni biraa irra ga'e biyyatti. Achi dhaabbattee iyyiti invaasii nammoo asii dubbisitee isii bakka barbaanne dhabee illee kaansuun godhan. Amma maaltu waa'ee gamaa adii appeel yoo biyya sanitti deemte ganaa adii namatti isii barbaachise. So kanaafuu proosesni isii deemaa irratti daleegaa amma namoota baay'eetu jiru dhugaa dubbachuu maqaa namaa meeshii mudhaa yoo oolle. No, maka yang presiden. Akala itu berani. Lalu kan menang Di mana malu bertaruh. Akala di sini anak ini cuma yang cenati.
Duma applikiyan na jay ko jara. Ani booda sinif ibsa sagalee. Murkama. Sagalee. Gagamadaman lagi. Amma abalung rakkata kanan deemi wanni ma barbaannu tokko sponsora kana yoo yaada sponsora kana rakkabaatu wanni isinni sila sponsora kana egereesa diballeessa jettanii yaadda wanni beektan yoo jira kana kaatanii dubbachuun isa tokko yoo wanni kana cimsa jettan jira isa lamadaa sadaffa akka hawaasaatti wanni murteessuu qabda yaada isinitti dhiyeessinan ibsa diha community empowerment jen kan sponsora wani hidaan qabni dan mata murteessitan amma sallama kaatanii sanirra dubbachuu afraffa namoota as jiru kanaas laalchisee ibn sponsora godhamullee laalchisee dhugaa mee parsantii kenninee jiran nama rakkataa parsantii 25 irraa haga 30 nama firan qabni 20 haga 25 kanaaf immoo 75 haga 80 jechuudha. Isa kana laalchisee lakkii kasii miti waan qabnuun nama dhufe kana ni gargaara. Akkasuma godha warra sila wanna juusanii saniif ammoo qarshii 300 jettanii miti. 500 kennina, 10 kennina yoo jettanii bifa kanaan dubbattan hawaasa kanaas jabeessitan sponsora kanaaf isa gareessaa gootan akka birootti ijoolleen deebii namoota eeguleerraan deebi'an malleerraan deebi'an mana keessa arga gurguddaa dhaabbachaa jiraa jechaa jiru seera namoota seera qabeessi ijoollee eegalee waamee irraa eegamu warreen kana hunda akka koominiitii kan walii galeelee bakka kana ga'uu danda'u kana hunda yaada keessa galfattanii waan gurguddoo babal'oo cicibtuu kanaaf osoon qoleeleen deeggarsaa waan uumama qabnaa xiqqaa sadii yoo guddate sadii matuma keessa dhawaa bira kutaa. Okay, na obsa. Akka wal qabaati namoota sadii qofaa fi kennee gaaffii yoo qabaatan gaaffii qabdu. Gaaffii ni qabne. Nama sadii yaada kennee achi booda gaaffii ci dabala. Garuu isa dura hin jara hojii deemaa jira. Gaaffii wanneen hin deema jedhanii deema jira waan ta'eef isaaf carraa kennaa isiniif itti dhufnaa. Poolisa keenya nasuumillee jira. Bangalgaloo yaa qabaataa jira. Irraanfata. Deemuusi argaa jira. Dubartiin kanaaf as toofiin poolisi poos jira. Naawusa. Kanaaf keessaa yoo yeroo kaanila oobsinee wal dhaggeeffatu keessatti yaada kan gabaabuu garuu waliin adeemsa yeroo baay'ee walgahii irratti namni miseensa koominiitii kanaa ta'a hirmaataa maallaqa inni nama kana kadhannaa yeroo baay'ee namni akkasii irratti waan argamuu keessanii galatoomaa. Tokkoffaa yeroo ammaa kan argaa jirru haareen isa nama foormii miseensummaa fuudhanii miseensamuu ta'uu dandeenya miseensa dhaaba siyaasaa yookaan ammoo waraanummaa waraana siyaasaa miseensa waldaa kanaa haaree kan tokko hoggaan waraqaa miseensummaa fuudhaa jedhanii waan miseensummaa dhaabaa hawaasa qabu dandeessanii yee baaree. Maaf himaa.
gadhiisiin anatu barbaanne na jee galfee si biraa ta'u kan 2019 bara kalecha namoonni buusii miseensummaa bara 2019 qaamata guutuu qaban osommaa waamuu buusii miseensummaa keessirra jirti birraa qulqulleessitan 2019 guutuu qaban waltan saboota immoo dirqama meesilitti mankara waan koominiitiidhaan jajjabeessaniif maallaqatti keessa maallaqni ispoonsaraa qaban maallaqni ispoonsarii maallaqaa fi Walikabsiisin ammoo kana jechuun just registration so kanaafis ani dhaamsi dandamatu irra caalatti kanuma so waan biraatiin si yaadachiis waa'ee ispoonsaraa irratti jireenyaa beebii fakkeenya nama tokko gaafatanaa garuu ilmoo biyyaa qabdi yoo keessan taate ni lakkaa'ama waan kan isinitti so kana dagatiin awwaal ispoonsaraa keessaniifu baay'inni uummataa murteessaa waan ta'eef nama tokko nuun jettanii fiddanii garuu dhumarratti lama ta'uu argine xiqqoo rakkoo nutti ta'a. Sanii I think that's all. Galatoma maqaan dibate. Why empowerment? Why sponsor? If not